magaalaan tun immoo silaa gaafa ijoolleeti dhaabbate hanga ammaan tana argaa takkaan nu jira 32 argaa takkaan nu jira labuu wajji wal qunnamtii waan hin qabneef karaa kun aanaa Habrooti fi aanaan Daaroo Labii wal qunnamtii dhabuutu magaalaa tana guddina nurraa kutee jechuudha. Aanaa Habrooti fi aanaa Daaroo Labii wal qunnamtii karaa makiinaadhaa waan hin jirreef yeroo hedduu dargiirraa kaafne hangaafachaa turre yaadigiirraan kaanee hanga amma ga'utti guyyaa tokkollee hin callifne jechuudha. Wanni sila tana duraa dubbataa ture sun hundinuu akka dalagarra nu oolchu. Waa'ee karaa makiinaatti. Karaan makiinaa kunillee akkuma gaafannetti micinaa dhaabbatanii warreen bulchiinsa keenyattis micinaa dhaabbatanii karaa kana hanga tolu haga amma jiru kana argannee jechuudha. Ammallee bakka takka hamtuun nutti hafee jechuudha. Bakka takka haruma ammarra isin dhuftan kan. Laga beeraa bakka jedhan tana fottoqaa jira fottoqii bishaan kuta. Isin amma qajimaa irra deema. Makiinaan akkatti gommaan qajimaa rigaa deemaa jechuudha. Jalli ishiidhaan immoo jalaan kutamte. Anamma akka mataa kiyyatti yoomuma adagaan nutti dhufa jeetti itti yaadaa jira jechuudha. Hirmaannaan uummataatis hirmaannaa keenyas ta'ee mootummaan bulchiinsa keenya nu bira dhaabbatee duraallee isumaan nu bira dhaabbatee ammallee karaan kunillee sirriitti ilaalamee nu tolfamee akka adagaan nurratti uuma. Mee waajjira geejjibaatiin soo qabatee mee maaltu jira? Waajjira geejjibaa haala rakkoon jirtu maal ta'eef akkuma duruu hawaasni dubbatutti to'annaa hordofii waan hin jireef taraafikaa fi warri shufeerrotiidha walii galuudhaan hoggaa asii magaalaan ammas magaalaan teenyettuun taraafikni waan hin jirreef ijoolleen hanga tokko asii warri bulchiinsaa kun as keessa milishaan kuni jirtee hanga isiin asirra gaafa dubbiin jirtee ijoolleen bakka tana magaalaa tanarra jirtu akka shoo hidhattee onni jedhanii seensifatanii hogga ol deeman maallaqa waan taarikni jedhanii miti waan taarikaa olii irraa fuudhaa jiranii jechuudha. Dura erganii ijoollee raddaatii tana matooran erganii jaraan wal jiwal ta'anii haala kanaan miidhamaa jirra. Wanni kunillee nu sirraa'uu qabdi mootummaan to'annaa fi hordofii jala bu'e. Kuni nu hordofuu qabaa nu ta'uu qabaa jenna guddaatiin kana. Hojjetaan misoomaa hawaasitti ooyiruutti dhaqanii ilaalanii akka silaa qixa sirriitti xaa'oon akkaataa ittiin fiqaafamu sararaan maal fiqaasisuu irratti hojjetaan misoomaa as jiru. Mee maal fakkaata hojiin isaanii? Hojjetaan misoomaa kun silaa numa hojjetanillee amma immoo wanni jiru maal seeta? Madaabaraa kana akka laalletti akkuma reefuun tana jarree muntaan dubbattesanitti maallaqaa fi madaabaraan kan shanyii duratti gaafa Tigreedhaa sanu madaabaraa fi shanyii wajjin dhuftee buutii jechuudha. Amma shanyiin biran jirtu qariidhaan madaabara oomichaa dhufa madaabaraan gurguraaf abbaan maallaqa qabu ni bitata. Ha maallaqaan qabne bitatu jechuudha. Dhabaata. Rakkoo guddoon haalan jirti. Bakki tunis ilaalamee gizee awwalan muqaddamni dhalaa'ee odoo qonnitiin geenye shanyii fi madaabaraa wajji yoo nu dhalaa'ee fooyyee nu dhalaa'ee barbaachisaadha kaduu yaada. Yaada biraa kan biraa ni qabni waan haaraa. Waan yookaan immoo akka walitti deemame waan mootummaa gaafatamuu qabu. Wanni mallee mootummaan hanga xumuratti wanni dubbachuu nuti qabnu bishaan kana awwala durarraa haafnee yeroo duraa sanillee nu bahee dhuyinee hanga tokko nu dhuyinee nurraa bati. Amma deebi'ee iyyata galfannee jarri kunillee nu bira dhaabbatanii waliin wajji taanee hirmaannaa teenyalleedha. Bishaan kun gaafiin teenyallee nu deebitee bishaan kun bahee immoo gaafa duraa rakkoon jirtu ujummoon gurraachi sun nu biran geenye achumatti karaa 29 karaa 28tti hafe jechuudha. Bishaan achi ujummoon sun waan achirraa hanga magaalaa tanaa ujummoon gurraachi guddaan sun waan hin dhufiniif bishaan ammallee fuula dura gaheetiin obaasa ilaalu jechuudha. Wanni sun ujummoon sun ilaalamee birkalleen kuusaa duraanii sanii miti. Yoo san ta'ellee isuma san bal'isanii kuusaan guddaan nu kenname achirraa uga gadhiifamu. Ha humna qabu asitti yoo nu gahee barbaadinaa kunillee akka nu godhu. Gaatoma yaada biraa kan biraa yoo hin qabaatin. Waa'ee fayyaadha, dhugaadha. Rakkoon jirtu hawaasa fi qotee bulaan akkuma reefu jirutti wallaalaan ni dhufaa, beekan ni dhufaa, maraatallee ni dhufaa jechuudha. Ijoolleen nama tokko walitti bu'uu jiraa jechuudha. Wanni walitti bu'aniif ijoolleen dalagaa diddeetiif. Dawaa waan nuun argamneef
dawaa kana isaanis harkaan qabani warreen bulchiinsi wanni gubbaadhaa waajirri fayyaa ka gubballeen iyyatee sila waajira san asitti dawaa san akka nuun dhufu isaanillee bira fidanii achirraa nuu qoodanii sirritti waan nun gayinii fi rakkoo dawaadhatiitu qe'ee teenya tana jira ol buufanni keenya kana qaba rakkoon tun akka fuuldura akka nu siluun. Baay'ee galatamaa jallagaa. Waldaa dhufa. Waan diinni harkaa qabu sanu mootummaan gad dhiisee jechuu hawaasa. Amma immoo hawaasa harka jiru ufumaa waldaa jedhanii namni aqlii qabu waan waldeenyi kan kun itti jiru ni jira bakka teessa qabdee jirti jechuudha. Mootummaan yoo gallaate akka sirna dabree gaafa dargiidhaa silaa badaadhaasa akka sanitti gallaatee hawaasaa kennee qaxxitaa achirraa hawaasa bira mana keenya kamuruu jaaranneetti wanni godhannu sana yoo nu gahe nu sirrii. Waan abbaa qabeenyaa harkaan baaneef waldaa jennee waan asii ufillee sossobnee namallee sossobnuuf hin jirtu wanni kun karaa mootummaatiin gadi fageenyaan laalame akka nu sirraa'uun hadaraa waggaa 100. Kantiibaa magaalaan teenya kantiibaa nu taate gaafanneet yeroo hedduu gaggaafanneet amma kantiibaadhaan taate nu dabarsanii nu himamte. Kantiibaan kunillee oolee odoon bulle dalagarra nu oolee akka nu sirraa'u biyyi teenya akka guddatu. Biyyi teenya immoo biyya qabeenyatti namaatu hin beekne xarafa jiran jedhanii akkatti nu laalan malee biyya qabeenyatti biyya qabeenyaa tana immoo dantaa jala hubanii sirriitti qaban jedhi mootummaan sirriitti ilaalee kantiibaa tanas magaalaa nu godhee sirriitti nu qubsiise nu gargaaruu qabaa ka jedhu jira jechuudha. Maqaa kiyya kaasuun maqaan kiyyaa Saanuu Yuusufan jedhama. Jiraata Araddaa Leellisaati. Rakkoon akkuma jirutti mootummaan gubbarraa kaasee haga jalatti mootummaan keenya galatooma. Galata isaaniif galchina. Nu bira dhaabbatee halkanii guyyaa biiroo gallaffisee ka dhaabbatu sirriitti dhaabbataa jira. Isa kanaaf amma wanni nurraa hafe hunda jaallawwan kiyya kaasee kanan kaasu kabiraan qabu kanarraan ala garuu kanan an kaasuu barbaade amma ifaan fakkeenya akka Araddaa Leellisaa kanatti wal nun geenye jechuudha. Ifaan kunillee gayaa miti. Ifaan kun hamma asirraa hamma dakat ifaan kunillee mootummaan akka nuuf itti yaatu Araddaa tana wal nun geenye jechuudha. Isa kanaaf nuti mootummaa keenya bukkee ni dhaabbanna halkanii guyyallee ammallee borullee taanan karaa hawaasicha keenyatiin mootummaa keenya har tokko qabuun ittiin qabu. Nuti akka Harargeetti jechuudha. Akka aanaa Afurootti deebi'ee wanni tokko kan mootummaallee nuu cibsuu qabu jimaan keenya kan mootummaa biraan dhaabbannee raayyaa ittisaatiif gargaarsa adda addaatiif dhaabbannu jimaa kanaan yoon harkaan qabaanne mootummaa keenya maddiin dhaabbatuu hin dandeenyu jechuudha. Isa kanaaf jimaan keenyallee gatii gaarii akka nuuf argatu mootummaan kanallee maddii nu haa dhaabbatu. Kanaaf bunni keenyallee sanumaa mootummaaf nu dhiyeessa. Isa kanaaf nuti ammallee barullee galatoomaa baay'ee isin galatoomfanna mootummaa keenya baay'ee galatoomfanna maddii ni dhaabbanna galatoomaa an isin hin Anislee galatoomaa jaa. Jabaadhaan. Araddaa Leellisaati. Yeroo luchaa Araddaa Leellisaati. Ulaan qaamati buufi asirraa guutuu amma eegaleedha. Nurra kan bareedaan gabalee yaada. Ragaa fudhu ragaa sirrii. Ragaan buusii sa'a. Hola, tu madre. Ini kan memang makan. Kungkul kita kan tayar apa? Akhirnya masalahnya karena dia kemudian di situ. Oromoo ilaalcha. Kun masalahnya dari kiri, dari data,
Sanyii kana waan salphaa namatti fakkaataa jechuudha inni. Dafee maal dhumne yoo fi afaan maal mudalee jiran gammaa yoo gidduu isuma kana jaayee godhatee jira. Dhimma kana fakkaatu. Hojiin itti har'a. Hangafa. Kanaan deemtu nama raatiin deemtu. Ganaa diimaa moo meeqa kiyya? Kun hawaan duddu qabee haa ta'u qabee miti.